زيارتين كان حتى مثلا كلام بري ديمه على مناصر التربي والورسيده إن شاء الله دي هذا أصلا كان كان مثلا إيه بقى برتقال في ميراج إن شاء الله حيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله قبل ينك يوتجين تيسيدو تكبريت ولا تكميلي تودا دوبا رانتنا أي برتوتا مركز دار السلام بردي أواسني غنية جوشة كتا في برتوتا في مسلم دوني وندينو أسيتي والجه أرجمات ره خنا جما أبو صبر الدين نسي دامسي جما غنيتي قدامه أكاسي تكيرا ترجمتان جلجان نوف قدامته أكاسي تبليان كي يقارن تنا سكنتام بريدن توكلتي أوكودي الحمد لله ورحمة خيناف الحمد لله دوبا بليان كي يقا نبيرتي خنار جمون شيخ غنية شيخ قرتي بكما شيخ جماعة سياج تران خم بكمو سانتون بيرا ترجمة ريدو تنيسني بخالي نمون قرتي ميديا رتي بين الانجراج نمارا إني قرو شيخ جمال إما قرتي برسيسو ما دي halkan guyyaa hedduu deema kanaaf miidiyaa irratti illee namoonni gartee beekuu dhabuunis ni mala garuu hawaasni keenya irra guddaan nama beekan jedhu yaada kanaaf inshallah obboleeyyan keenya Abu Sabraddiin amma gama keessanitti nachiisin gama keessanii sagantaa kannitaniif inshallah akka itti sin dabarsu gama keessanii dabarsan inshallah Sheikh Jamal kun qophaa'e نموتو غرتيغا غسالتا تنكاي غالم جنان ان شاء الله تعالى نبي رجراج خرمافو ان شاء الله كما خيتين سندي بيسا اچماناتيس دامس نوغدي اكا غرتيغا تلتي خرس غنتا دبرتانا ان شاء الله مرحبا تيكو حواس خينيا فانين سوباتوغا نمي والله نرتي تون الكومندي شيخ جمال سيرادا نما مجلسا برسيسو اكاسما غرتي اتغافتما اما اسلاما على الجيلتا nama mana irra jiru hedduu Madiina irratti nama rafaa jiranii nama gantee majlisa baddaa jiranii Sheikh Jamal Siiraa namni beeku hin jiru Haji Yusuf Cirofaa wajjin inshallah ustaada keenya guyyaa irraa kanaa waan kan bagaan dhuftanii inshallah toltuu qabdan taasisii haa dhufan inshallah dhiyaata. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلين كينيا بسم الله الحمد لله رب العالمين. خبوتا لغا روحي خول لغا رس حمك عمان دفنه معانكا والقونتي سغل سلامتا قد فجا دام سبين ولي خيز أسمانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني لما فلا سغنتا خنرتي لفاجي قدا إبس برتوتا درتي تيجيفنا نتخنمي نقاجل هواس خيجا والباسون وان قدا خنا خيزتي متخاسرت وفيرتريس تهي إسلس تهي تلقاتي إن خيزت ربنا هاقول إخلاص لي برخادا عمل خيزت وإن كان العمل وجيل يوتي كاتي إخلاص لي جيدا برخادا وأقول على يجو خنا بيسا خنا دورين كامنو دوري بيسا براتوتا خالجيا مخنا إن كامنو أكا سيناتي تيسين كامنو أكا دمفاتي كامنو كنالو تلين كامنو garuu eebbisa barattootaa jennee yeroo har'aan tana miidiyaanis tahee miidiyaan alattis tahee hedduu gisee dhageenyu waan guddaan nama dhagayama bifa kanaan bifa ammayyummaa kanaan akkanatti sooshaal miidiyaa gubbattis tahee bakka teknooloojiin bal'ateettis tahee muuxannoo walirraa fudhatanii eebbisa irratti ergaa babbareedduu hawaasaafis mijjattuus ta hawaasni irraa qooda fudhatuu fi akkasumas barattoonni hamilee ittiin cimsatu dhaloonni ganaadhaatilleen abdii ittiin horatu hedduu ergaa dhaga'uutti jirra kun alhamdulillahi rabbil aalamiin waan rabbi irra galateeffanurraa takka alhamdulillahi rabbil aalamiin inni lammaffaadha addunyaan har'a keessa jirru dhugaa rabbiititti addunyaa waa
hunda teknoloojiin bal'atee waa hunda beektee jirra. Garuu wanni isin beeyne waa takka qofa. Wanni isin beeyne sun addunyaa rabbi beeyne rees jirra. Waa hunda beekanii garuu rabbi beekan. Addunyaa rabbii beeyne kana wajji muslimtoonni akkamitti hara rabbi beekuudhaatiif finnaa jechuun beekumsa jedhama. Akkasuma addunyaan tun taarraan tana qullaadhaan wajjin jiraannus yaadaanis waa dhimma diinagdeerattis tahee dhimma qullaa biyyattiittis tahee wajjin jiraannus qaamnummaan keenya kan muslima taheehu qaama ganaa rabbi barsiisutti haajamu. Qaama nama rabbii fi isa wal barsiisutti haajamu. Bakki amma jiru kun akka addunyaa lammatti jirtu kun rabbii wal barsiisutti haajamu. Inni lammaffaadha addunyaan waa hunda dubbisti. Arraan tan keessatti addunyaan waa hunda dubbisti. Gaazexaa adda addaa bahaa kitaaban adda addaa maxxanfamaa hedduu dubbisti. Garuu quraan islaamaan dubbisti. Addunyaa quraanaa hun dubbisnaan akkamii quraana dubbisuuf finnaan dhaloonni muslimtoota addunyaa tanaaf yaadu qabu. Mataa fi jecha kutee addunyaadhaaf yaaduu dhaqabu. Inni sadaffaadha addunyaan tun waa hundatti amanti. Kan muka amanuu jira, kan beeyladoota amanuu jira, kan kudurawaata amanuu jira. Garuu rabbi amantu. Addunyaa kana akka gara rabbitti fiduudhaaf beekumsa ta'a. Barattoonni eebbifamu kun dila karaan nuyi gataa beeku nus tahee warra nu boodaan dhufuus tahee dhaloota garaatiif illee tahee dirqamni nurra jiru addunyaa waan dubbisne ta rabbiin beeyne ta quraanaan dubbisne tana ta waa hundatti amantu ta rabbitti hin amanne tana akkamitti dhiyaataas dhiheessaa hojii keenya kan fuuldura itti yaadda'uu itti dhimmamu qabnu irraa isa tokko. Inni safaadha addunyaa waa hunda sodaatti. Wanni isin sodaanne rabbi qofa sodaattu. Addunyaa waa hunda sodaattu tana gara sodaatu fiduun beekumsa ajaa'ibsiisa. Beekumsuun kanarraan barattoonni irratti eebbifame kun isa tokko. Keenya beekumsa guddaadha. Waan dhaloonni walirraa dabarsaa dhufe waan rabbiilee nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam awwala yeroo jalqabaatiif itti ajjirraayi suuraa quraanaa dura buute keessatti iqraa bismi rabbika alladhii khalaqa kan jedhu keessatti dura akka waa dubbisu akka waa barannutti kan ajaju jalqaba yeroo jalqabaatiif rabbi quraana kana keessatti duraa keessatti jalqabaatiif kana jechuun har'a muslimni waa barachuun carraan isaa xiqqaa yoo ta'ellee gara barsiisutti deemu dhiphaa yoo ta'ellee barsiisutti deemu wantoota muslimni hojii biratee akka ibaadaatti ilaaluudhaaf wanni sadaan geessu jirre takka keessa jirra. Barattoonni kun ta'es nus tahee har'a warri sooshaal miidiyaa gubbaas jiru tahee qaamonni ulamaa haa sooshaal miidiyaa akaawwan teknoolojii fayyadamuu hin dandeenye hedduu jira. Sababa akkamitti obbaafna? Namni muuxannoo kan muuxannoo waliin jiru akka warra barsiisuttis tahee akka warra waa baratuuttis tahee hawaasa keenya kana harka qabnee akkamitti dirree guddinaarra finnaan yaada nama hundaa ta'uu qaba. Kan keenya dhibbeetu qabna uummata keenya nuti har'a dheebuu bishaaniin baasni qabna. Beela bishaan beela nyaanni beela nama baafni qabna. Beelli guddaan nuti qabnu kan nyaannus nyaanni bakka bu'uu dandeenye dheebuun guddaa nuti qabnu kan dhuynus wanni nuti dhuynu sun dheebuu nu baasuu hin dandeenye dheebuu beekumsaati. Ka tokkummaadhaati, ka ijaarsaati, ka ifutubuudhaati, ka obbolummaadhaati, ka jaalalaati. Wantoonni kun hundinuu nu keessaa dhabamaadha jechuu osoo hin tahin garuu haphataadha. Wanni kun akkamiin gabbifamuu qabu? Yaada bareedaa qabu maal jedhamaan nagadiin bahuu qabu. Yaadni sun immoo akka yaada quraanaa fi hadiisaan madaalame kun ergaan isaa bareedaan hawaasa tajaajiluufis ta'e ittiin uummata kun inni guddaa jechuudha jira. Kun hundinuu maalitti haajama? Nama uummata kana marjaa tahee fi mataa waliin qabutti haajama. Alhamdulillahi rabbil aalamiin ammaan tana wanni mul'atu waan abdii namatti horu takkaan mul'ata. Waan abdii guddaa namatti horu takkaatu akka hawaasa keenyaattis akka ulamaatittis ta'e akka du'aataattis ta'e akka abbootii majlisa karaasittis ta'e waan abdii nama hedduudhaan mul'ata. Wantoonni kun ammoo hawaasa keenya biratti gabbu'uun isaa hojii guddaa nama gaafata. Kanaaf wantoonni akkanaa kun uumamee ulamaan asirratti wal harkanii ergaa isaanii dabarsanii ergaa isaan dabarsan kan ammoo akka uummata bira geemu haala mijeessanii gochuun
وانتو ترى لو نقول لك الرابرة تطلع مالي بيكم سي mana keessa adabamnaan ala gayyaane hojjechuu nurra kujjira jara keessa gaafa dubbannu taane quraanni furmaata kannu masjida keessa jira har'a hawaasni keenya dur namni bukaarii muslimii quraana barakaa bitee mana kaayya amaan tana ammoo na dileeysaa jee mana rafuuree karaa masjidaa fuuraa jira beekumsi nama keessaa barumsaa namni keessaa godaanu jira bakka haaluma sooshaal miidiyaan bal'atee namoota ergaa dabarsan sooshaal miidiyaas ta'ee iddoo akka muhaadaraatittis ta'e iddoo akka walgahiitittis ta'e kanuma ergaan bal'aan deemu jiru